Birasini himudanda. Kana chubatti miraku. Kanam gaadaadan isaa isii yoo akka tasaa gaanamni waliin jiraatanii akka tasaa jireenyi walitti sinfide waliin jiraatanii sanni itti qabdanii illee jiraatan afwiina godhaa fi siif araarama naa afoona lillah afeddin isin irraa gammadee ilmaan kiyya Oromooti yanaa galatoomaa na ulfaadhaa jettee qaamsa kan isin gaha. Sheeta adadaan too qabuun taa'afi jettee. Habo namni mara barate amma loqota mara barate. Dubiratti adada jechuun adadaan habo dubiratti adadaan obbaleetti aadaa jechuun walumaa galatti. Obbaleetti gamanaan godhi gabasii godhi akkas habo itti walii gala. Kanaaf dammaa keenya kabiraa gaanu warra biyya tana waliin jiraatu mee sagalee nuti warra biyya tana waliin jiraatu har'a namni gadi kun hedduun fuula haarawa qabrii hedduudha hidhee Oromoo waan biraa walitti naasu waan faayidaa teenya guyyaa akkana walitti har'a fuula haarawa qaba gaafa du'a dhuftullee fuula haarawa bira gara akkana ta'uu qabu suma amma namni meeqatu ka hojii hin qabne ka yoona rafaa jiru jira irran kaayan gaafa isallee akkatti rakkanna nama itti rakkatu hennu maaliif hin dubbanne waan isaa nuti yoo ka hojii birrii shanfaa baasee asuufa san dhiisee amma isan galchu gaafa isaanu galchaarra dubbatuu qabna nu wal awwaaluu qabna dura dhaamsin isinii qabu Oromoo gaafa akka tasaa namni waa irraa qabu yoo jiraatan illee gaafa coontu nama asitti haarawaa waan akkana jaannu nutti himaa isinii kafalla yoo kan rabbi jecha dhiisa agan kanaaf yoggaa namni du laal majlifni biraa katti finnu hin jiru shayni biraa katti finnu hin jiru numatti wal awwaalaa qabrii hundarratti wal taanee argamuu qabna kun dhaamsa tokko jiruutii awwaalcha kiyya awwaalchateet waan keenya waan hin dubbanneef hin qabu waan ofii keenya allaal barsi teetiin dubbataa jira gaafa baluun kun ta'e koottaa gaafa tiyya qofaa miti gaafa zakkiin illee isin maraa koottaa jechatti jira gaafa namtee koottaa jecha waan nu dhabsiisu hundi keenya irratti argamu gara nyaattan ni jiraata namni akka akkatti irra heddummaataa kunumaa miti waan beekama garuu fuula haarawa qofa akkan garre fuula kallattii takka qofa akkan garre namu islaama waajiba nurra jira irratti hirmaanna kan dhaamsi lammadaa bicoo teenya duuti isii akka duutettuu duute awwaalle ka awwaalle immoo toofiqaan awwaale itti mari'atamet faamilii jirtuun mari'atame akka warra lafatti awwaalle yaa jara keenya warri miidiyaa irraa gabbuu awansa waan quban qabeen seenina qabriin isra eeggatte fagoo seetee aboo sumuun immaan karaa tanaan argatte funyaan isna baatu warri miidiyaa amma sooshaal miidiyaa irratti abbaan mucayyooti yerreeffannaa galchaadhaa isin wal quunnamtanii jirtanii abbaa fi haadhaa fi kanaa hundaa hojii arrantan ifa islaamii gooti uummataaf waan ajaa'iba nuti koree qabna laalla waan awwaalcharratti gaafi bareeddu nuti koree qabna wanni kun waan nama tokkoon dalagamu koree teenya keessaa nama itti goone namni lama dubbisi abbaa kana waliin haasawan waan waliin dubbatan jadi keenya boodar isin ibsi an kallattii nama dubbisee miti an faamilii taaniin wal dubbisee jira haala kanaan itti walii galaan waan hubannerra waan danda'amurra irratti yaannee waan kana goone warri miidiyaaleen kana irratti nu deebisa wanni dalagamu waan lafati jara keenya namni har'a qofan awwaal kanaaf rabbii keessan sodaadhaa guyyaa akkanaa sodaadhaa waan gartaniin dabarsinaa waan gootan kan irraa gaafatamtan kanan isinidha warra miidiyaatiin gaddeebi'aa waan khayrii dalaga yoo dadhabdan harka maradhaaf irraa ta'a gaarii dubbatu yoon dalagin dadhabin harkan dhawina waan biratiif haganama janna waan sanillee ammoo tanuu dabarsuu qabdan ta'arraa tana nagaan awwaalle qabrii islaama irratti irra salaanne bifa nagaatiin awwaalle waan islaama irraa eeggamu hunda argamte awwaalamte yaadajuu dabarsuu barbaada kuni kana waan achirraa fi Oromootii akka biyya tanalletti maqaan nu bate akka Oromolletti maqaan nu bate waan akkanaa wanni fitu diin irraa fagaatu maaf waan agararra jiru Oromoon dalagee jirti biyya tanatti nama araarsu namni wal dhabe araaruma qaba wal dhabu addumaan deemuu qaba maaltu lubbuu namaan gahe namni walii ta'u waliin jiraatu wal dhabu addaan deema jiruun jiru akka kontiraataati kanaaf wanni lubbuu tana nama geessan jiru jiilchan achi as illee ni jira jara keenya maaltu lubbuu ajjeesutti nama oofu maaliif warra ibiddaa namni if godha maaf jiruu isaa guutuu namni balleessa diin irraa fagaatu gara diina haa deebinu gara rabbii keenya haa deebinu jireenya hayaata keenya keessatti tarabbi irraa fagaatutu waan akkanaa numutu haalli akkanaa kun ummata keenyan hin mal ummata islaamatiin hin mal wanni akkanaa karaa nutti ta'uu hin qabu nama qaltuu fi qabduu if keessaa qabna yoo wahirratti wal dhaban nama araarsu qabna hayyuun nu keessa jira sheeka qabna qeesii qabna akka Oromootti wanni namni wal ajjeesuuf tokkolleen hin jiraatu wal dhabbiin ni argama wal dhabbii karaa nagaatiin haa furannu akki karaa fokkinni kun haalli badaan akkanaa akka nuti hin deebinne intalti islaamaa intalti Oromoo gurbaan islaamaa gurbaan Oromoo ka biyya tana jirtu fakkaenya akkana akkan daran waan kanaan akkan qoos kanaan wanni waan sodaa
ولين والصداق سنة كان انتان ها سوا كان كيس بانو ها سوا برتي هادبنو جم ربي كنيا هادبنو نسرنجا تام سنة مهدو كبا هندي كيسن واي أول شيء سرتين أول لما لقى ونهندين كفمنه هرمان ناقر قرات التيرتن دفعانو جيس أجمع الدجالات جمع كوريوان كانت كايم تتنو في دايس الجنة أول شيء تينيا كرانا قاتين قبري سلة أكاي أمانتين هيا متي نيو الجنة وان تهو كم وراهين جونا أكبي يتناتي وان كان قدو فمودن ديتي كمنا وتكوان برا صدا وان كان ران كمنو فيرما وجين دلنا نو كمنا فول دور الليف أكا وان أول شرطي أكا هاروت يوني والبرسي من الجيل بي أكبي يتناتي فني أولون هدو سني قلاديم أتدان هدو سني قلاديم أكوا كان عندي مني نما أولون دندن أكوا كان عندي مني نما كلشون دندن هبدا كلتي دك قفا قبدا يو كان خرابيرات رام بافتو دندن سركون يجيب نمالي دچين بريني إنكم قالوا كلتي اتداممو ورا بيتنا ورا بيشتاتونجي ورا هيام أول شاك أبو قما كتير سني ملا أسين أم باسر رمال قرون دندم وتكن دندم ورا كنا ملي بيتين يتو جركين يسرتو بلان ورا مالا سرو برا بكين جرتي أبو سندن داني أكرامي كون كويسات ورا كون كبيرة كمالت دلك هودي إسات أنا كيس سنة كرت كل يوم ما قرون دندم كان هو بات حركة نمتي كل الرهو مجرا harka achi no son senne kallattiman warra kana bira warra firma warra awwalu bira firma bira baafatu dandeessan waan bira godhuu dandeessa kun rakkoomit garuu akka karaan banne isin qajeelcha angara kiyana garman dubbadha horaana bula galatooma akka ummata biyya tanalletti gartee as dhuftani reeffa kana nurra awwaalu fundi keessanu galatooma warri haftanillee ta dhuftuuf itti yaadaan ummata wal awwaala guyyaa awwaalcharratti dalagaa dhaabatuu qabdi fuuldura himna torbee takka dura himaatu du'aa gad jirtu abbaayyo itti yaade guyyaa sawaan kara ta'e dalagaa irraa firii fudhatuu danda'a kanaaf haa wal awwaallu irratti nu argaman isinin ja'a ulfaadha galatooma zakkaa amni bakka bu'umaadha waan kana awwaale sama akka ta'e isaati namni hundillee bakka kanatti akka firmaachuu danda'u laal wanni kun waan gabaabdu nuti firma awwal kun namna akka jam'aa keenyatti akka jam'aa tokkummaa musliima oromoo jarmanitti 2015 irraa warra kana waliin waan kana maamilummaa jalqabne karaa ummata kanattiin awwaallee ammallee namni tokko waan bakka bu'uu hin dandeenyeef maqaa jam'atiin awwaallee kan gaa waan qabatama ta'e waan waliin farramnee jara waliin goone isin garsiisuu hin danda'a kanumaaf gaa kuni waan hedduu rabbi waan tursiisu waan keessanii firmaan kun naannawa kana qofamoo jarmanii maktamitti yoo ta'e hunda hin deeman asii miti filaanditti nama tokko awwaalchifne ulamaa'ii teenyaaf sheekotiif dhiifna jira assalaamu alaikum tartakka waan hin dabarsuu barbaadu jiranis hawaasni biyya keessaa wal cinqaa jira wal rakkisaa jira maaliif abbaan yeroo jalqabaa akka biyyatti naagalchitan je'ee ture eegas booda immoo horee wajji haasoytee jira amma ijoolleen sooshaal miidiyaa irra haasoytu abbaa fuuranii qaama qullaa as baasanii ilmooti yerra naan dhaabbatinaa yoo akkana sun rakkoo miti si galee miti abbaan rakkatee akkas jechuu mala kana ummata addunyaatiif akka nurraa dhageeffatan oromoon jarman wanni osoo abbaan galtaajuu awwaaltaniif akkan jenne obboleessi keenya abbaa dubbise nu bira dhaabbata akka ergaa ummataaf dabarsuun barbaada waa'ee awwaalchaas keessaatiin waa'ee biyyaa waan ajaa'ibaa waan akka jilaa akkasuma jechuun isin kenne rakkoon qabu laa wanni gootan akka jamaa islaama illatti taargeeta bara waan biraa qabsiisa siyaasa biratti miti kalimatu laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah maashaallah kana dhumateessan bakka jam'allee akkasuma nu hirmaadha jam'aa moo yoo miilan deemtanii dhufuu baattan jilbiiffatanii akka dhuftan dirqama qabdanii kanaaf gaa wanni hedduu wal kadhannu hin jirtu wanni hedduu walitti dhaammatuu qofa hundi keessan waan adda addaa qabaachuu qabna waan walitti dhufitu qabaachuu qabna bakki amantii hunda keenya fuu tokko hundi keessan waan amantii hojjannu illee waliin dhaabadhaa jenna ulfaadhaan galatooma hedduu ulfaadha assalaamu alaikum jala keenya sanii fi hangama kootii hedduu gammadeera adda galatoom abduu kiyya shukran galatoom meesh arab assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh egaa ka isinis ustaaza kenna dhugaa dubbachuu gadda guddatu nutu dhagaami qalbii fi onni nu cabe hawaasa oromoo addunyaarra jiraniif mee du'a obboleettii teenaa tana wal qabatee moonna itti dhaamsi jira بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلين كنا كان حواسني أورمو دنيا رجل تهندي كسنو أرجع بوليتي تنا جنازة جسني أما ديمنا قابلت ترى درا شهيد دا حمد سي خيري سي وين بفتون دي تكلين جرتو وين بين غروسي شهيد دا غرفون ترى إن شاء الله قاعد لقى خيري سي في سيدا في ربي تكشف فتولي تفا عبد الحكيم وان بين الران وين بفتون دي تكلين جرتو عن تهف سي أما جنة ربي كربي جنة كنوف جنة كنا في أهلا في وليان فيرا مدعي ربي نكا ربي جتبين كنوف حوينا اتيان سودان دوتي قاسونا عن بيوتاتي أتوجاتنا رتجا رجالا نما إرجما رب عليه الصلاة والسلام وان تاني إنسانو غير دار آخرات يماني قاو بليتي نمو إرجما رب إنشالتو مالي في غير دار آخرات يوديمتي كون سنة عن بيوتا وان تيف إرجانا سنة نبي كبتي غير فوق بني بلتوكا إنسان في دلقا ساتي في رب تولي تفان تيف وني نور دندنو دعاي وني في أقرب شيء ورا جنتا أقرب يكون أهلا في رحمة في رسيم وقافو أقرب دين عبدي أو نار بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا قالتهم عشان جدا
hawaasni keenya addunyaa irratti argamtan obboleettii keenya hundi keenya waliin dhabne rabbiin kaa sabrii fi jajjabina imaana maatii alii firoottan warroota isii beektan hunda rabbi sabrii fi jajjabina nuuf haa kennu isiidhaaf ammoo rabbiin gartee jannatul firdoosin isii haa qananiisu rabbiin gartee rahmata isaa kan dhadhan qabne kan daangaa qabne rahmata isaa bal'aasaniin isii haa simatu rabbiin gartee qubsuma gaarii ishee tana haa qubsiisu jenna hawaasni keenya waldaan musliima oromoo biyya jarman akkasumas dargaggoonni qeerroon aktivistoonni hundi qarreen biyya jarman jirtan irra awwaalcha obboleettii teennaa tana irratti hirmaattanii tokkummaadhaan akka wal qabannee haada oromummaa fi islaamummaati jechuu obboleettii teennallee awwaalannee jirra alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin jannataan isii haa qananiisu waan gaa yaada sooshaal miidiyaa irra deemu argaa jirtanii waan ragaan qabne waan qabataman qabne qaccee qabattanii hin buluufina obboleettii teennaa qabrii islaamatti kabaja islaamummaati akka shari'aan islaamaa jedhutti kabajaan obboleettii teennaa awwaalannee jirra warri miidiyaa irratti dhugaa dubbachuudhaaf akka sheekuutii reefta himan yuutuubii sabiskiraayibii foolowar argachuu jecha warri waan hin fakkaannee fi waan ragaan qabne waan qabataman qabne calliistanii haasoftanii nama burjaajistan hawaasa keessatti burjaajii uumtan rabbii keessa sodaadhaa dhugaa dubbachuudhaaf qabrii boollatarratti isin eeggata boris hunda keessan jechuudha kanaaf waan dhugaan ta'e tokko waan ragaa qabu tokko qabatama qabu yoo qabeetan taate wanni sun yoo hawaasa kanaaf maatii isiitiif obboleeyyan isiitiif faayidaa qabaate waan silaa ummata kana gartee qalbii qabbaneessuu danda'u tasgabbeessuu danda'u tokko dubbachuudha qabdan malee waan qalbii nama cabsa waan gartee nama mufachiisa tokko dubbachuu qabdan jedha kun yaada kiyya dhaamsa kiyya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu obboleettii teennaa awwaallannee jirra obboleettii teennaa qabrii islaamatti awwaallanne olla musliimootatti awwaallanne obboleeyyan isii musliimaa wajjin jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin hawaasni kennallee galatooma alhamdulillahi rabbil alamin kanuma jechuu barbaada assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu kana caala dubbiin dheeressuuga dubbiin dura fixanii jaarsonni nagaa keessanaa jiradha